Ibsa. Lagi. Kottu mata nagi ajain bofan la yura. Audi. Rifeensa kan kee maal gootisa? Maal filame? Goofaree goote. Wallahi goofaree. Wasa baddaa jibti fakkaate sani. Rajjira. Salaamu alaykum wa Idris rahmatullahi wa mana mina barakatuh. koon basaat. Akkam nagaa jirtu nu jirraa kunoo akkuma argitan kana fine wallahi alhamdulillah baga jiraattan hundumti keessan. Billi baltaadha makush. Why you guys? Wajjaba badde? Baddeer taati faasiiraan badde. Ani biqillee takka takka hima jiraatiin badina kanatti ishee. Yeroo seeqan nuuf bilubbu. Garuu inki bakka hedduu balleesseeni bar. Nunka bakka baaraan biizii ta'an gaa'essaniif isinirraa badani. Inni uqqattee isin jechaa jiran. Ati. Dhokkattee alaalam. Borci dhiibee akaakuu biyya tokko fakkaata isaa kana. Borci kan garsiisine dhis. Haa ta'u. Aaraa jira. Dhiisin sinjee. Dhiisin garsiisin dhagee. Bakka aboonu. Rifeensa akkam goote qoy. Safar xiqqoo tuqee. Filteemi. Goofaree fakkaataa. Bakka goofaree kanaan filaa keessaa hidhiti. Goofareen tiyyuma. Wanti Jaalaa. wanti godhi maali? Mukayyuma yaalokooto. Sin jaaladhee maali yaa magaalee. Qoy asirraa baana. Mukayyuma itti yazuma. Si qoy kasi minti walii paan kuma gunfurii koo. Si argaa wati. Insa jaalallee koo. Shamarran sun hin beeku nama dhiiraa beeka. Bakka akkam goona ni beekta amma. Harka shan qabu sun kan aadaa dargeeti bar kan dur jechuu. Saniin hojjannaa amma akkamitti? Yaa. Bakka amma nagaa gaafadhu hin baanaa chawjee. Guys, ciao ka rabbi nagaa waliin nu addachaa sommaaf maakidaan inkibikkaabe keenya deemuu edha waan ta'eef amma jechuun amma yeroon keenya nagaatti jira. Danda'a ka. Guys, isin bira qabbanti akkamii garuu kottin guys isin bira akkamii qabbanti? Jira qabbanti. Asmoo sila bakka biraatti. Isaan bira isin. Kaayiroo akka dhufe qabbana wayiituun argine. Oh, waan biraati. Nuti qabbanaa harkaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Ani natti qabbanaa hin beeku wallaahi. Wallaahi. Hayi, eegaa. Kamis qabbanaa gara. Jiru arbii ta'e isaa garuu qabbanni. Hayi nagaan tura isin jaalanna wallaahi Oromooshi. Nuti baay'ee isin jaalanna jechuun wallaahi. Akka malee nuti toltan. Isinii galee. Indeet nu warra Awurooppaa qorri. Baradoo buusaa jira moo akkam la ilaha illallah. Qorra baasnee waliin dachaana yaa Awurooppaa biyya ka akka saniitti nagaan nu turaati. Hayi nagaatti isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa kabaja guddaa isiniif qabna. Naya nu biraa akkanatti kuunu nutti hin qabbanaa jettanii. Boleessa koo fuudhii anas siin jedhe dhimmaa fuudhiin isaa gaafa fuutee argita. Sitti toleera waakush maashaallah. Kullu salaam no? Yaa. Bakka baani baana bakka. Ciao guys. Bakka yeroo biraa waliin dachaanaa deemaa kam? Isin gahaa qaataa laalaa jirtanii isin illee deemaa hin jirtu. Barumat nagatti family isin jaalanna wallahi familians I love you so much. Hedduu isin jaalanna hedduu nuti toltan dhugaa dubbachuudhaaf nuti bakka bataam itti isin jaalanna shi nagatti. Hi. Thank you. Andaa tarasu. Shi ummata kiyya qashti nagatti.
أنا والله أكا سياسي فو جوادتي إيش بيكي اللي رمان أرى إن قرصي شاء الله عندي أتي جوزي عندي ما قرصة كان جالا ما نما قرصي ما شاء الله بر قرصي كي بني ساكا أرجوت يا أكسي ما نجر ترى تكبر نجيك dubartoonni wal jabeessuu qabnaa irkoo waliif ta'uu qabnaa rabbii gaditti wal jabeessuu qabnaa rakkoo keenya yoo nuti waliin hubanne namni tokko nu hubatu jechuudha. Dubartiin sa'a kanatti dhiira caala wal salphisna jechuudha. Silaa waan dhiirtii amma I don't know miidiyaa kanarra waa hedduun harka dhaabbachuu qabna. Dubartii taatee waan dubartiirra dhaabbattee dubbachuu qabdu. Dubartiin takka safuu cabsitullee gorsuu qabda malee arrabsuun sirra hin jiraatu. Boru sirratti ta'uu baatullee ilmoon kan kee nuti boru maal nu keessa akka bo'uun beenu bar ilmoo nuti boru gaafa dhalootakiin gaafa ilmoo harkannu maal waan ati kaleessa jajuu goote san ilmoo keetti irratti gaa. Kanaafuu hundi keessan dubartoonni wal jabeessuu qabnaa, wal jaalachuu qabnaa, support wal godhuu qabna. Gaafa nuti wal jabeessinu, gaafa nuti wal bira dhaabbannu namni kamuullee nu miidhuudhaafillee waan godhuufillee nutti hin deemu jechuudha. Kanaafuu wal jabeessaa haadha shanee jabeessaanii ofillee jabeessaa bika guddaa akka geessuuf subscribe godhaa fi hundi keessanuu. Akkaawuntiin proofaayilees jala jira linkiin akkas jettee mi lubbuun. Profaayilii kiyya jala jira linkiin isaa siifuu haadha shanee jedha. Martuu tokkuma FB'n kiyyallee tiktaakillee utubne. Kana booda dammoo miidiyaa gubbarratti hin booyin. Aram boo lubbuu kana booda indee masgiliidha bar maal boo kana booda. No kana booda hin booyini waan takka bakka kana booda wallahi waan takka waa'ee rakkoo asirratti jechuun akkas ta'e jettee illee dubbatini jabaadhuti waa hojjechuudhaaf bakka jechuun ati dubartii cimtuudha asittiin immoo kana booda hin barbaachisu ishee. Namni gaafa calliste gaadha namni gaafa bochurra gaafa hin boonye namni nu si bira dhaabbata wallahi waan arkeef acabcaabiin umaasiif hin gootu. Innaa hundi keessanuu subscribe godhaa fi YouTube illee akka hojjettu waan danda'u si gargaara shuu waan si gargaaruu qabaadhullee wallahi si gargaaraan. Indeemin siin jedhu jiranii maakiyyee. Taqassan xiqqishaa sindirriyeedha. Konatti toltan bichaa rabbiin umurii waliin isin haa dheeressu. An guyyaa takka isin waliin arkeemi bichaa maasha Allah. Rabbi umurii dheeraa waliin isin haa jiraachisu.